Shee Ahmed Najjaash waliin taatanii maskiida Bilaal ijaarsisaa jirtu odeeffannoo jedhu dhageenyee jirra. Mee isin maskiida hojjechuudhaan wanti isin kakaase maali? Rabbiini waan nagaafatu waan sadi qofaan nagaafata kan dirqama narraa qabu. Tokko uumaa kee kana uume isaa kuni dirqama kiyya. Kan lamadaa abbaa kiyyaa fi haadha kiyya dirqama. Kan sadeessaa ayyoon tiyya eeysan na dhalte biyyee itti na dhalte sani biyyeen sun dirqama. Biyyee santuu na dhale na guddise. Biyyee santuu asiin na gahe. Misaalaafaan amma bikkaan itti dhaladhe sanirraa bikki biraa biyyi biraa tokko naa ta'uu hin danda'u sirumaahu. Maaliif? Biyyumaan itti dhaladhe santuu haqanarraa qabana guddiftee asiin na geesse jechuu. Kanaaf jecha biitii sunii laangee hoggu jennee laangee jechuun biyyee miti ummata laangee. Biyya hoggu jennee ummata biyya sanirra nama jiru jechuu. Kanaaf jecha ani xiqqeenyaanis naannoon itti dhaladhe kana ummanni musliimaatis ummanni kiristaanaatis haqanarraa qaban jechuu na guddisan jechuu. Kanaafi Sheek Ahmed Najjaash dura Sheek Abdul Majid jedhaniiti imaamni laangee Sheek Ahmed Najjaash dhufu dura Sheek Abdul Majidi. Inna isaaniin illee akkanumattiin wal qunnamtii qaba. Innaa hogguun amma Addis Ababaa deemu achitti Anwar Masgiidirraa jaalalaafi sheekonni imaamni biyya keenya abbaa kiyya waan ta'eefi yeroo tokko Sheek Abdul Majidii fi waan irratti salaataniin bita jedheetiin achi Anwar Masgid bira gore. Ana hogguna laale kiristiyaana. Maali ati naan jedhe ani kiristiyaanaan jedheen. Eenyuuf bitta duba kana hoggunaan jedhu imaama biyya keenyaaf hin bitaa. Hedduu gammadeeti imaamaa ittiin haide. Innaa achirraa kaasee isa kana na keessa jira jechuu. Jaalala garaagarummaan qabne fiduudha. Beekumsi guddaan isa kana. Beekumsi guddaan isa kana baqa. Namni isa kana finnaan hoggayyuu maal yaada? Misooma yaada, guddina yaada. Maalii wal jaalatee jira? Nu kan ammaas akka wal jaalannu amantaan lachuutuu nu ajaja. Amantaan musliimaatis abbaan ummata musliimaa Aadami yookiin Addaami kan biroon jiru. Barataan fedhee waa dhufu abbaa biroon hin jiru. Haati ummanni musliimaa Haawa keenya Heewaan. Isa kana abbootiin amantaa cuftinuu ni haasawan. Namni haadha garaa tokko keessaa bahee bara obboleeyyanii bakka kana bayyanachuu qabna obboleeyyanii. Yoo adda ta'uu keenya haa nu fidu kitaabni. Eega tokko taane bayyanachuu qabna jechuu. Kanaaf jecha obbolowwan eega taane obbolowwan garaa tokko keessaa kan bahe eega taane obbolowwan keenya ta'uu maaliin agarsiisuu qabna? Hojiidhaan agarsiisuu qabna bakka kana jechuu. Kanaafi duraanuu muuxannoo kanaan qaba. Amma Sheek Ahmed Najjaash madrasaa guddaa jira. Madrasaa kana miidiyaa cufaafuun hin barsiisan malaangee hogguun barsiisuunna. Yeroo madrasaan kun eegalamu Sheek Ahmed Najjaash wajjiin bara 1985tti wal garee jechuu. Innaa yeroo san maalii hojiifillee madrasaa deemeetiin huccuu dalagaa kiyya uffadheetiin hojjan. Innaa sheekonni biraa maal jedhanii? Inni kun maal jedhanii? Maalii jedhanii sheekaan? Inni kiristiyaanaa jedhaniin. Duuba maalaasinu biraa godhaa jedhaniin. Sheeyni maal jedhaniin? Aadamiin tokko abbaan keenya tokko dhalootaan biyyaan tokko jedheeti deebisaaf. Innaa yeroo sanillee kaniin amma muuxannoo kanan qabne dhugaa. Yeroo sanii madrasaan dura eegalamee chaappaallee hin qabu. Madrasaan yeroo san chaappaan qabu. Chaappaa qabaleetiin naadhawaa jedheetiin deeggarsa barbaaduudhaaf Anwar Masgiid deeme yeroo san ga'anii daa'ima. Misaalaaf amma namni na laalu amata 65 jechuu mala. Ani bara 1964 dhaladhe. Inna amma
baatii xiqimtii 2013 48 seena jechuu inna yeroo san daa'imaani inna maali garaa kiyya keessa jira asii Anwar Masgiid imma majlisni Itoophiyaadha bikka amma jiru kana miti kan jiru bikkuma Anwar Masgiid kana jira inna yeroo san Haji Nuuru Muusaa jedhaniini Haji Nuuru Muusaan bara 85tti 1985tti pirezidantii majlisaa Addis Ababaati inna dabdaabbee kanaa si fuudheetiin itti kenne maaliin han jedhe ati ani kiristiyaanaa duba namni ergamuu dhabameeti ati dhufte lakki anis ilma isaaniiti hoggugaa Finfinnee Addis Ababaa deemtu nu geessi jedhaniiti jedhee achitti illee warafaa yeroo san qabsiise amma rabbi galanni haa ga'u sammuu guddaa rabbi naa kennee jira namuu na dhoorkuu hin danda'u. Yeroo wajjiyyaanu kana keessatti wanni nu qunnamus ni jirti hedduun ni jirti isaa qeensii fi sheekaan isaa wajjiyyaan maali dhiiroo maali በጣም ደስ ይላል ጀና አፋን አማራ ለምቤ ቋን ቤታ በጣም ደስ ይላል ያኒ ነሙ ዳባ ጀን ፎቶ ነው ካፋተን ፎቶ ነው ካሱ ቱረን ካናዳቲ ጋጉ መስጊድ ወልሴናኒ መስጊድ ኸየቲስ ኢሳም መስጊድ ወጅ ወልሴኔ መስጊድ አዳይፈ ድብሰኒ መስጊድ ጋሪን ቶኮ ናምኒ ካና ከመስጊድ ኸጁለ እንጂራ ላኪኒን ሴራውና ዳን ጎና ዳን ኢሳን ጅርቱ ቁልቁል ፈዴቲን ዱፋ መስጊድ ኸየተን ጣራ ተውኒን ቤኻ አኒ አንካሲ ኸየለ ካልሲ ያሬ መለን ካዱ ጉያል መስጊድ ፉዳፍ ዴም ኸጁሁን መስጊድ ሴናኒ hangan salaanus salaata duratti ummata dubbisanii chiboodaas masgidan salaanus ta'anii asuman eeganii salaata guraa wanni kaane buusii isaan buusan fudhannee akka deemu turre haala saniini waan kana jaarmeetti itti nu naqanii isaanumaan bobbaasan nu geggeessanii isaan tunu oofe malee bobbaanee hin beeyneeti miti biyyan beeynu afaanis hin beeynu afaan biyyasanii isaantu beeka bobbaasanii isaantu biyyasaniis beeka akka isaan nu geggeessanii ani masgiida fi beeta kiristaanis lachuu jaaruun qabaa jedhanii muratan jechuu isaan garuu nuti hanga isaanii takka muuxannaa hin qabnu muuxannaa biyya keessa deddeemuutii fi afaan adda addaa beekuutis waan hin qabneef jecha nuti waan isin gargaara jennee ni hirmaanna jennee isin qabnu madura yoo fuuldura ganaa ni hirmaanna jenne malee wanni ni goona jennee jibnu hin jiru garuu yaadaan deeggaruu jirraa fayyaa daachaa jirraan fayyaa daadhaa akka gaarii jirtanii waan gaarii jirtan jennee deeggaruun keenya jira yaadaan gargaaruu malee harka waan laannee gargaarree isin agarree. Warri arraanta nagaa ayyaana gooftaa Iyesuus cubaa gooftaa Iyesuusiin OBN hordoofu cuftinuu keessaafuu ummata musliima keenyaa waan rabbi isin kenneerraa Harargee Bahaa aanaa Qarsaa bulchiinsa Laangee keessa ummata hedduu ummata amantaa islaaminaan muuxannoo qabu kana deeggarree masgiida bareedaa jaaramee fi amantaa isaanii hedduu akka guddisanii dhalootaaf dabarsan deeggarsa akka nu gootan ummanni kiristiyaanaatillee akkuma amantaan keenya ajajuutti waa cufumaafuu yoo dandeettan waan dandeessaniin cufaafuu gargaaraa jedheeti ergamaan Waaqayyoo Phaawulos karaa warra Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 16 irratti waan kaa'eef jaalala dhugaa kan amma laangeetti wanni ilaalamuu qabu jaarmaya beeta kiristiyaanaatii fi jaarmaya masgiidaa osoo hin taane jaarmaya ilmaan laphee ilmaan namaa islaamaa fi kiristiyaana osoo hin jenne tokko tahanii amantaadhaan adda ta'anis jaalala tokko qabaachuu kana yeroo ammaa kana isa kana deeggaruudhaaf lakkoofsi akkaawuntiin masgiidaa 10,77 10,16 irraan deebi'a akkaawuntiin masgiida Bilaal 10,77 10,16 gaa isa kana deeggarree jaalala jiru kanaas hedduu guddifnee dhalootaaf akka masgiida bareedaaf dabarsinu nu warri jaalalaan guddate warri Oromiyaa keessa jirtan akkasumattis biyyoolee keenya Itoophiyaa keessa jirtan isin janna OBN miidiyaa OBN hedduu isin galatoonfanna.